Jirra jirtu hordoftoonni Kokeef akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha har'aa waa'ee traditional medicine ilaalla jechuudha. Viidiyoon har'a hojjennu kun barattoota faarmaasii, barattoota keemistirii, barattoota baayoloojii, tootaalii barattoota naachuraal saayinsii ta'an baay'ee isaaniitiif ni fayyada. Keessattuu garuu barattoota faarmaasiidhaaf garmalee kan fayyadudha. So traditional medicine kan jedhu ilaalla achumatti deemnee gara faarmakoognoosiitti hamma tokko seennee waa'ee ekstiraakshini ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu qorichi tokko karaa adda addaatiin yookaan karaalee gurguddoo sadiitiin oomishamuu danda'a jenneerra. Akkuma beektan karaan inni jalqabaa naachuraal piroodakts diraag diskaverii kan jennuunidha. Inni lammaffaan immoo sentetik diraag diskaverii kan jennuunidha. Inni sadaffaan immoo sami sentetik diraag diskaverii kan jennuun akka ta'e beektu. Kanaaf natural product drug discovery gaafa jennu almost focusing on traditional medicine drug discovery jechuudha. Egaa akkuma beekamu qorichoonni baay'een isaanii biqiloota irraa kanneen argamanidha. Qorichoonni amma itti fayyadamaa jiru ta'uu danda'a, qorichoonni amma clinical trial irra jiran ta'uu danda'a. Baay'een isaanii biqiloota irraa akkasumas micro organism kanneen jennu baakteeriyaa, fangas, algee akkasumas marine species kanneen jedhaman irraa qorichoonni argaman hedduun isaanii ni jiru jechuudha. Egaa qorichoota kanneen biqiloota irraa haa ta'u yookaan immoo maayikiroo orgaanizimii kanneen keessaa baasuudhaaf teekniikni nuti fayyadamnu ekstiraakshn teekniika akka jedhamu ni beektu jechuudha. Barattoonni faarmaasii keessattuu warroonni koognoosii yookaan faarmakoognoosii korsii baratan sirriitti akka beektan abdiin qaba. Kanaaf har'aa ekstiraakshn sana ilaalla jechuudha. Ekstiraakshanii kana teekniikii garaagaraatiin adeemsisuu dandeenya. Sanniin teeknikoota jiran keessaa waa'ee soksileet ekstiraakshn teekniik or hot meetod ekstiraakshn teekniik kan jedhamu sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoon har'a hojjennu kun barattoota faarmaasii qofa osoo hin taane barattoota maastarsii hojjechaa jirtan ispeeshaalii naachuraal piroodakti diraag diskaverii irratti fookas gootanii warroonni hojjetan isin fayyada jechuudha. Kanaaf sirriitti akkaan hordoftan isiniin affeera jechuudha. Amma chaanaalii keenya tasa biroos yoo gootu kan argatte yoo ta'e chaanaalii kana sabiskiraayib godhuun fuulduraaf akka si fayyadu abdiin qaba jechuudha. Barattoonni keessattuu yeroo baay'ee piraaktikal seenaariyoo irratti gaaffiin guddaa jira yuunivarsiitota baay'ee keessatti meeshaan gahaan hin jiru akkasumas meeshaan gahaan osoo jiraateyyuu ekspertiin gahaa waan hin jirreef gaaffiin bakka sanatti sirriitti mul'ata sila ta'e gaaffii sana fiil gochuudhaaf isin fayyada waan ta'eef kana booda viidiyoolee akkanaa riil piraaktikal viidiyoo kanneen ta'an gara fuulduraa gadhiisuu waan dandeenyuuf chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun nu wajjin akka taatan kabajaan gamanumaan isin affeerra jechuudha. Har'aa soksileet ekstiraakshn teekniikiin maayinni akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu sirriitti ilaalla jechuudha. Ekstiraakshn teekniikii biraa irraa maaltu isa adda taasisa kan jedhus achuma keessa ilaalaa deemna jechuudha. So meeshaan kuni meeshaan isin argitanii kun soksileet apparatus jedhama. Egaa soksileet apparatasiin kuni kompoonantii garaagaraa qaba. Akkuma argitanii kondensariin jira. Asitti filaaskiin jira. Jala kanarra immoo kan argitan kuni saambal or solvent holderiin ni jira jechuudha. Kanaaf solvent holderiin kuni solventii nuti ekstiraakshn teekniikii sanaa fayyadamnu hold godhee kan nuuf qabudha jechuudha. Inni jala akkuma argaa jirtan kuni booyilaridha yookaan immoo hiikar stoovii isa jennu sana gabaabumatti. Kanaaf stooviin kuni egaa faayidaan isaa maayinni gabaabumatti solventii as keenya kana ho'isuudhaaf nu fayyada jechuudha. Solventii kana ho'isuudhaaf nu fayyada. Egaa saampiliin keenya erga bakka jirurraa kolleekti ta'ee dhufee booda ni goggoogsina. Erga goggoogsine booda bifa kanaan saayiz riidius goona jechuudha. Saayizii isaa bifa kanaan riidius goona. The first step is collecting the plant from the environment. Bakka jirurraa hin finna. Erga finne booda immoo in the shaded environment ni goggoogsina. Bakka aduun yookaan ifaan aduu directly isan tuqneetti maal goona ni goggoogsina. Inni kun maaliif nu fayyada? Maybe active metabolites achi keessa jiru achi keessaa bifa veepar yoo ta'e yookaan volatile yoo ta'e bahuu danda'a waan ta'eef almost shaded environment keessatti maal goona ni goggoogsina jechuudha. Erga goggoogsine booda pilaantii sana maybe mortar pistil ta'uu danda'a, electrical blenderii ta'uu danda'a fayyadamnee saayizii isaa riidius goona jechuudha. Saayizii riidius gochuun isaa solventii nuti fayyadamnu easily penetrate ta'ee active metabolites nuti as keessa fayyadamnu jechuudha. Active metabolites as keessa jirtu suni active pharmaceutical ingredient jedhamti koorsii pharmaceutical analysitiin yookaan immoo medicinal chemistry irratti immoo lead compound jennee isa barannu. Lead compoundiin suni qorichi tokko qorichooma kan qabu yoo lead compound yookaan active ingredient achi keessa jiraate qofa jechuudha. San boodaan isaan biroo expandedha. So moreof, we are focusing on isolating that active compound or active pharmaceutical ingredient
or the lead compound which is very important for drug design and drug discovery jechuudha. So lead compound kana as keessa argachuudhaaf bifa kanaan erga powder goone booda maal goona planti kana finnee as keessatti inni goona kana dismantle gochuu ni dandeessu akkuma argaa jirtanii bifa kanaan gargar baasuu ni dandeenya. Isheen kuni tubboowwan isin ilaaltan kuni isheen this the green part one is what the one that can be used for outlet jennaan isa sanaanii outlet dha qabamatti inni outlet bishaaniin erga gara keessa seene booda bishaan sana gara alaa kan baasu outlet kana jechuudha. Outlet yaa egaa dura gara hojii keenya osoo seenin dura ishee kana maal goona ishee dimtuu argaa jirtan kana suuta jennee asirratti tubboo bishaan irratti mantil gochuu qabna. Maaliif bishaan kuni as keessa gara kondensarii sanatti seenuu qaba waan ta'eef jechuudha. Akkuma argaa jirtan bishaan kuni bifa kanaan seena jechuudha. So now bishaan as keessa sarkuleet gochaa jiru kuni bifa kanaan sarkuleet erga godhee booda gara alaa immoo tubboo kanaan maal godhaa gara alaa ba'a jechuudha. Gara alaa ba'a jechuudha. Kanaaf bishaan kun faayidaan isaa inni guddaa kondenseeshinii adeemsisuudha. Kondenseeshinii adeemsisuudhaaf nu fayyada. Amma maarree saampilii keenya bifa kanaan erga qopheessinee booda maal goonaa? Isheen kun ni baati. Now this one is as you see timple jedhamti. Timpliin kuni saampilii nuti extract gochuu barbaadne sana keessa kaa'uudhaaf nu fayyaddi jechuudha. Cellulose paperidha. Waan akka pore size yookaan immoo akka gingilchaa qaawwa xixiqqoo qabdi. Qaawwi xixiqqoon sun immoo bifa booda saampiliin kun yookaan solvantiin kun erga ol hurkee booda as keessa seenuudhaan active metabolite achi keessa jiru sana cuunfee akka nu baasu nu fayyada. Kanaaf saampilii nuti asitti powder goone kana hamma barbaannu baalaansiidhaan kan miizaanarraa erga meeshar goone booda as keessatti galchina jechuudha. Fakkeenyaaf amma isinuma agarsiisuu fi baalaansiin godhin keessumatti hin kaa'u jechuudha hamma tokko. Kanaaf amma saampilii as keessa ka'ee hin jira jechuudha. Saampilii keenya erga powder godhe booda saayizii isaa erga reduce godhe booda as keessa ka'ee hin jira jechuudha. Now amma saampilii kana maal keessan gochuu barbaade jechuudha booda as keessan godha jechuudha. Now the sample can be kept like this. Saampiliin kiyya bifa kanaan amma as keessa ta'edha. Erga kun as keessa ta'e booda immoo steepin itti aanu koonikaal filaaskii kana keessa maaliin godhaa? Solvantii kanan dabala jechuudha. Solvantii kana amma tokko meeshar godhee solvantii kanatti dabala jechuudha. So oxidate extractionii biraarraa wanni isaa adda baasu solvantii xiqqaadhaan waa hedduu extract gochuu dandeessa. Fakkeenyaaf this one is a solvent. Amma pure solvantidha. Methanol ta'uu danda'a, chloroformii ta'uu danda'a. Amma afaanii petrooleemiitariin fayyadame. So choice of solvent kan jedhu maceration irratti isiniin agarsiisa. So solvantii kana nan fayyadama jechuudha. Solvantii kun amma akka argaa jirtanitti pure qulqulluudha jechuudha. So solvantii qulqulluu ta'e kana maaliin godhaa? Asitti fideetiin as keessa kaa'u jechuudha. Sana booda saampilii kana kallattiimaan fidee akkanan godha. So now bifa kanaan attaachiin godha jechuudha. Amma full ta'eera. So now saampiliin keenya as keessa jira. Solvantiin keenya immoo daka jira. Saampilii fi solvantiin keenya amma waliin tuttuqne jechuudha. Waliin tuttuqne. Amma maasireeshinii gaafa biraa gaafa laatu ilaalla. Maasireeshinii fi oxidate extractioniin garaagarummaan isaa inni guddaan initially solvantii fi saampiliin keenya wal tuttuquu hin qaban jechuudha. Now amma solvantiin ani asitti fayyadame kun petrooleem iitarii yoo ta'e, petrooleem iitariin kun qabxiin danfina isaa meeqa jedhee qabxii danfina isaatiin asitti tempereechara kana adjustiin godha jechuudha. Tempereechara adjustara waan hin qabuu fi tempereechara adjustii kanaanii boiling point of petrooleem iitarii irraan ka'a jechuudha. Yeroo booda petrooleem iitariin kun gaafa danfu ol hurkee ba'a jechuudha. Gaafa danfu ol hurkee gaafa ba'u as keessa darbee naannoo kana gaafa ga'u bishaan naannoo as keessa naanna'aa jiru kun maal godha? Kondensi godha jechuudha. Look, first the solvent is liquid, yes. So the liquid solvent can be volatile. Gara vaapariitti geeddarama. Vaapariin sun gubbaa kana gaafa ga'u bishaan waan as keessa naanna'aa jiru maal godha? Kondensi isa taasisa jechuudha. Kanaaf vaapariin gaafa kondensi ta'u maal ta'a? Dhangala'aa ta'a jechuudha. Dhangala'aa ta'a. Dhangala'aan sun gadi cuphee timplii kana keessa gadi bu'a jechuudha. Yeroo gadi bu'u saampilii fi solvantiin amma wal arganii jiru jechuudha. Saampilii fi solvantiin gaafa wal argan kallattiimaan as keessa miicaa gadi buusa. Maaliif timpliin kun waan akka meeshaalee uraatii xiqqoo qaba. Cellulose paperidha waan jenneef achi keessa gadi cuunfee gadi buusa. That scenario is known as dilution jedhama. So
So illusion termi jedhu yoo yaadattan ta'e illusion jechuun bifa kanaan gadi dhiiqee gadi buusudha. As a result of gravity jechuudha. Gravity waan jiruuf as keessa gadi dhiiqee gadi buusa. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti especially sa'aatii tokko sa'aatii lama gidduutti solvantiin asitti isin qulqulluu ilaaltan kuni gara kalarii maybe giriinitti geeddaramuu danda'a. Fakkeenyaaf baala fa'aa yoo ta'e yookaan immoo gara gurraachatti illee geeddaramuu danda'a jechuudha. Maaliif dhumarratti active ingredientiin isin barbaaddanii fi solvantiin keessa wal makee koonikaal filaaskii kana keessatti naafaa jechuudha sa'aatii muraasa booda. Kanaaf ishee kana fudhadheeti amma solvantii fi active ingredientii gargar baasutti kan deemu jechuudha. Dhumarratti active ingredient solvantii kana keessa baasuudhaaf meeshaan rootaa vaappar jedhamu jira. Guyyaa biraa isin agarsiisa. Rootaa vaapparii sana fayyadamee maalan godha active ingredient fi solvantii gargaran baasa jechuudha. Solvantiin erga as keessa ba'ee booda active ingredientiin as keessa bahu suni maqaan isaanii jijjiirama gaafsan crude drug jedhama. So the crude drug can be directly applied for medicine or it can be isolated or purified for further isolation of a single compound. Yes, further isolate gochuu dandeenya yookaan kallattiimaan crude drug sana fayyadamuu ni dandeenya. Pharmacological effect isaa check gochuu ni dandeenya. Really plantiin nuti qoricha aadaa keessatti fayyadu suni dhugumaan qorichooma qabamu psychologically namoonni fayyaa jiran kan jedhu sana prove gochuudhaaf maybe clinical trial or preclinical trial in vivo or in vitro test tube yookaan immoo mice fayyadamnee maal gochuu dandeenya check gochuu dandeenya jechuudha. So Soxiletic extraction technique extraction teknikoota biraarraa wanti isa adda baasu waa inni solvantii xiqqaadhaan saampilii hedduu extract gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan amma fakkeenyaaf kun seetidha. As keessatti biqilaa tokko extract gochuu ni danda'a. As keessas biqilaa biraa extract gochuu ni danda'a. As keessas biqilaa biraa extract gochuu ni danda'a. So sa'aatii 3 haga 5 gidduutti yoo guddate sa'aatii 3 haga 7 gidduutti extraction kiyya completely xumuruu ni danda'a. Maceration osoo ta'e fakkeenyaaf minimum extraction time isaa sa'aatii 24 yookaan guyyaa tokko. Maximum isaa immoo guyyaa 3. Kanaaf guyyaa tokko haga guyyaa 3 turuurraa gabaabumatti soxiletic extraction fayyadamnee sa'aatii 3 gidduutti extraction keenya xumuruu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf time saveridha akkasumas solvent saveridha jechuudha. Soxiletic extraction technique. Haa ta'u malee disadvantage tokko qaba. Yes, the main disadvantage of soxiletic extraction can be the degradation of active metabolite if the nature of your active metabolite is thermolabile. Yoo active metabolitiin achi keessa jiru kan biqila sana keessa jiru thermolabile yookaan heat ho'a kan hin dandamanne yoo ta'e biqilaan kee gabaabumatti maal ta'uu danda'a? Active ingredientiin achi keessa jiru disappear or decompose ta'uu danda'a. Decompose ta'e jechuun immoo pharmacological effectiin ati dhumarratti barbaaddu sun completely hin argamu jechuudha. Kanaaf in spite of having such disadvantage, 6-oxalatic extraction technique is the most important extraction technique for a short period of time with economical usage of solvents. Solventii muraasaadhaan extraction kan kee xumuruu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf akkuma reefu dubbannee inni kun illeet jedhama. Inni argitan kun immoo outlet jedhama. Akkuma argaa jirtan bishaan as keessa seenu kuni gadi hin bu'u. Maaliif asuma keessa naannee gara alaa ni ba'a jechuudha. Kanaaf outlet jennaani. Isa kanaan condensation setup jennaan. Condensation adeemsisuudhaaf veeparii gara dhangala'aatti geeddaruu qofa dalagaan isaa waan biraan qabu. Inni kun immoo timpilii jedhamti wanti adiin kun saampilii keenya holdi gochuudhaaf inni dakaa kun immoo boileriidha. Isheen as keessa jirtan immoo conical flask jennaani. Bishaan solventii keenya sana ho'isuudhaaf nu fayyaddi jechuudha. So qabxiin danfinaa solventii keessan xiqqaa yoo ta'e yeroo san danfee amma kuni danfuu jalqabeera. Maaliif petrooleemitariin dafee danfa waan ta'eef sa'aatii muraasa booda pilaantiin keessan as keessa extract ta'e gara gadii kana yeroo seenu argitu jechuudha. Kanaaf extraction technique preferable ta'edha jechuudha for automated extraction technique. Naa wanni beekuu qabdan immoo akkuma argaa jirtan seetiin isaa 1 2 3 4 5 6 haa ta'u malee ani garuu kan fayyadamaa jiru ishee jalqabaa qofa jechuudha. Inni kun hunda isaanii reguleetaa godhu malee kophaa isaanii maal qabu on off batanii qabu jechuudha. Akkatti on godhee fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Garuu ammaaf isaan kan inni fayyadamu waan ta'eef ishee kana qofa separate godhee fayyadamuu nan danda'a jechuudha. So soxylatic extraction technique is the hot extraction technique which is very important for thermostable extraction technique. Thermolabile ta'e taanaanii extraction cold method of extraction maceration fayyadamna. Maceration immoo maa inni kan jedhu yeroo biraa kan ilaallu isaa akkuma reefu dubbannee ilaala. Isheen reefu ilaaltan suni almost pure solventii turte. Sa'aatii muraasa booda immoo akkuma argaa jirtan bifa kanaanii saampiliin keenya solventii keessatti makamee argitu jechuudha. Mee fakkeenyaaf isin agarsiisu. Izee takka cufee isin agarsiisuu yaalame. Amma tokko nama gubaa garuu eebbishooyuu. Look reefu
yeroo fayyadamnu solvantiin keenya piyurii ture jechuudha. Solvantiin piyurii suni amma kallattimaan ekstiraakshiniin suni gaafa gadi seenu solvantii keessatti amma maaltu jira? Aktiiv ingiridiyantii fi solvantii keessaniitu waliin makamee jira jechuudha. Jalqaba irratti solvantii piyuur ta'een isin agarsiiseen ture. Kanaaf amma immoo solvantii keessa maaltu makamee? Aktiiv ingiridiyantiin isin barbaaddan kuni as keessa seenee jira jechuudha bifa erga ekstiraakti ta'ee booda jechuudha. Kanaaf sa'a gabaabaa keessatti bifa kanaan ekstiraakshini keenya xumuruu dandeenya. Amma maaltu nu hafee as keessatti aktiiv ingiridiyantii fi solvantii wal makeera. Ani solvantii sana hin barbaadu. Kanaaf maalan godhaa? Aktiiv ingiridiyantii as keessa jiru sana maalin godhaa? Rootaa vaapparii fayyadameen keessaa baasa jechuudha. Solvantii kophaatti hin baasa. Aktiiv ingiridiyantii sun gara kiruud diraagitti geeddarama jenneerra. Kiruud diraagii sana kophaatti hin baasa. Kiruud diraagii sana erga kophaatti baasee booda amma pharmacological activity kan jennu sana fi isolation of the compound kan jennu. The principle of medicinal chemistry, pharmaceutical analysis and pharmacology can be applied there. Akkasumas clinical toxicology. The toxicity profile of your crude drug also checked by using mice maybe yes. Acute toxicity and chronic toxicity isaanii check gochuu ni dandeenya jechuudha amma tokko. Kanaaf amma extraction keenya xumurreerra gara what called fractionation itti yookaan immoo concentration itti deemna jechuudha. Kana yeroo biraan isin agarsiisa jechuudha. Taatee kana kanaaf bifa kanaan extraction keessan sa'a gabaabaa keessatti xumuruu ni dandeessu jechuudha. Waa'ee oxalate extraction technique amma tokko waan hubattan natti fakkaata. Kana booda viidiyoolee babbareedduu akkana hedduu waan hojjennuuf chaanaalii keenya subscribe gootanii yoo fayyadamtan keessattuu barattoonni faarmaasii viidiyoo babbareedaa kan isin fayyadu gara fuulduraa kursiilee garaagaraa irratti hojjechuu inni waan ta'eef chaanaalii keenya subscribe gootanii yoo nu eegdan baay'ee fayyadamtuu barattoonni sooshaal saayinsii, biizinas maneejimenti akkasumas dipaartimentii kooman koorsoroonni fudhatanis viidiyoo babbareedaa hojjechaa jirra waan ta'eef fookeettiif dahaab of naawolojii jenneerra waan ta'eef ammas subscribe gochuun miseensa akka taatan gamanumaan isin affeeruu barbaadeeti. Koomentii yoo qabaattan koomentii sekshinii jalatti naa ka'uu hin dagatinaa. Gaaffii yoo jiraate viidiyoon isin hojjetamu kan barbaaddan yoo jiraate ammas koomentii sekshinii jalatti na gaafachuu dandeessu. Kontaaktii achirra jiru fudhattanii teelegiraamaan, tiiktookiidhaan yookaan immoo kallattimaan bilbilaan wal arguu dandeenya waan ta'eef viidiyoo biraatiin qabannee amma wal arginutti nagatti isin jechuu barbaada jechuudha.